Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. Barnoota haalaan barbaachisaa ta'e barnoota YouTube takka isinii fudhadhee dhufeen jira. Dhimma copyright irratti YouTube copyright strike irratti namoonni baay'een deebii copyright schoolii deebisuu irratti dogoggora guddaa uumaa jirtu. Copyright schoolii deebii isaa kan isin deebisuu qabdan yeroo tokko qofa carraa lammaffaa isinii hin kennuu jechuudha. Kanaafuu yeroo jalqaba guuttan sirriitti deebii isaa eessaa akka argattan beektaniiti kan isin guutuu qabdanii jechuudha. Kanaafuu carraa lammaffaa isinii hin kennu waan ta'eef jalqaba eegaluu keessaniin dura deebii isaa eessaa akka argattan viidiyoo namaa maaliif maxxansitan jechuun hin danda'amu. Maaliif copyright strike wama xixiqqaa takka takkaafillee copyright strike nutti ergamaa jechuudha. Copyright strike yeroo nutti dhufu viidiyoo nu jalaa balleeffama, viidiyoo ofuma isaatiif irraa remove godha nutti lakkaa yoo sadii ta'e chaanaliin keenya ni cufama. Sadan isaa immoo yookaan immoo yoo tokko qabannes lama qabaadde copyright schoolii seennee qajeelchuu qabnaa jechuudha. Deebii isaa deebisuu qabna. Hagam akka nuti hubannoo YouTube qabnu nu ilaaluu barbaada waan ta'eef mana barnootaa copyright schoolii kana yeroo copyrightiin strike nutti dhufu seennee deebii isaa deebisuu qabnaa jechuudha. Bultii 90 keessatti expired ta'a kan nurratti lakkaa'ame jechuudha yoo viidiyoo namaa maxxansine strike qabaanne. Kanaafuu copyright schoolii deebii isaa deebisuu qabna. Chaanalii kiyya jalatti duraan barsiisee jira. Garuu dhuma viidiyoo irratti deebii isaa agarsiisee jira. Namoonni baay'een osoo viidiyoo sana bira gahanii deebii isaa hin daawwatin callisanii deebisaa turani. Wama anachirraa false jedhe jarris false jedhu. Angaruu dhuma viidiyoo irratti deebii isaa eessaa akka isin argattan himeen ture. Namoonni baay'een sana sabaranii eeggatanii ilaalaa hin jiran akkasuma dogoggora deebisaa jirtu jechuudha. Carraa ofitti cufuu hin qabdan. Yeroo viidiyoo namaa maxxansitanii strikein isinitti dhufe akkaataa copyright strike irraa YouTube irratti sirreessinu ka jedhu viidiyoon kun as jala jira. Salphaatti immoo playlistii kiyya jala galtanii barnoota copyright jala hubannoo isaa bal'inaan argachuu dandeessu jechuudha. Barnoota copyright jedhee jira. Akkaataa copyright strike itti sirreessan. Yeroo sadii badii balleessinaan chaanaliin keessan subscribe 100 qabaatu 50 isin irratti cufamaa jechuudha. Kanaafuu yeroo copyright strikein copyright claiming miti claiming viidiyoo sana balleessinaanu isin irraa bada. Osoo viidiyoo sana isin balleessin sirreessuu dandeessu. Copyright strike garuu deebii deebisuu qabdu. Deebii isaa kana kan isin argattan Chrome irraa yookaan Edge irraa yookaan internet irra seenuudhaan fakkeenyaaf Chrome irratti yoo YouTube irra jiraattan yookaan immoo YouTube Studio Chrome irra jiraattanii deebii isaa achirraa deebisaa jirtu ta'e browserii biraarra seentanii deebii isaa banachuu qabdu jalqabaa jechuudha. YouTube copyright school answers waan jedhu barreeffattu jechuudha. Gubbaa internetii keessan irratti Chrome isa ta'u bakkuma ta'etti YouTube copyright school answer jettanii searchii godhattu jechuudha. YouTube copyright school answer deebii copyright schoolii jettanii searchii godhattu jechuudha. Gaaffii YouTubein qopheessee jiru gara 100ti. Garuu achi keessaa 4 ka barbaade isin gaafata waan ta'eef kanaana gaafate isin gaafachuu dhiisuu isaatu mala waan ta'eef kanaafuu deebii isaa eessaa akka argattan beekuu qabdu jechuudha. YouTube copyright school jettanii school answer jettanii yeroo isin barreeffattanii searchii godhattan jala kanatti deebii isaa mallattoo orange kanaan website kanarraa argattu. Website kanarratti tuqattu jechuudha. Sadaffaa yookaan arfaffaa irratti tuqattu argattu. Bilbila kiyya gajjallisee isinitti agarsiisa. Fageenya waan baay'ee hin mul'anneef gaaffii isaa gubbaa kaa'uudhaan answer jedhee jala isaatti immoo deebii jedhee jala isaa nuuf kaayaa jechuudha. Gubbaatti gaaffii gaafata. Gaaffii kana keessa gaaffii hedduu jira as keessa jechuudha. Gaaffii gaafata jala isaatti deebii. Gaaffii gaafata jala isaatti deebii. Nuti deebii isaa qofa ilaallanne achi selektii godhannaa jechuudha bakka gaafatamne irraa. Kanaafuu deebichi gaaffiif deebiin as keessa jiru gara 100ti. Garuu kan inni nu gaafatu as keessa 4 nu gaafata. Waan inni nu gaafateef wantoota as keessa jiraniif deebii jara wal fakkeessinee ilaallachuu qabnaa jechuudha deebisuu keenyaan dura. Gaaffiin nu gaafate as keessa barbaaddan. Sanaan booda deebiin isaa jaluma isaa jira achi YouTube Studio keessatti. Gaafa copyrightiin nutti dhufee deebii isaa deebifnu deebii isaa immoo asirraa ilaallannee deebifnaa jechuudha. Mata duree isaa gaaffii keenyaa wal fakkaatu ilaallanna. Callifneetuma as keessa barbaannaa jechuudha. Gaaffii tokkoffaa irratti yoo fakkeenyaaf kana nu gaafate gaaffiin tokkoffaa yoo kana tahe deebiin isaa answer jedhee jala isaa jira. Answer jedhee deebii jedhee jala isaa jira.
Kanaafuu isanni deebii jedhee jalatti nuu kenne sana deebifannaa jechuudha. Irra caalaan isaa sobaa fi dhugaadha. Al tokko tokko garuu barreeffama dheeraas isin gaafata. Fakkeenyaaf yoo gaaffii kana nu gaafatee achi jalatti dhugaa yookaan soba jedhee nuukaa deebiin isaa soba ta'uu isaa asii arganna jechuudha. As jalatti argannaa jechuudha. Gaaffii kana yoo nu gaafate YouTube studio keessatti deebiin isaa answer jedhee deebii jedhee soba jedhee jira. Soba isanii nuun jedhe kana achitti deebifannaa jechuudha. Garuu gaaffichi keenyaan wal fakkaachuu qaba. Kan inni nu gaafate wal fakkaachuu isaa wal bira qabnee ilaaluu qabnaa jechuudha dirqama. Sanaan ala deebiin nuti deebifnu dogoggora ta'a. Yoommoo afaan beektanii seera YouTube ni beektu ta'e waan nuftanii asii cinqamtaniif hin qabdu achuma deebisu. Garuu namoonni afaan isin rakkisu akkasuma seera YouTube hedduu hin beekne dirqama dhuftanii asirra gaaffii gaafatamtaniif gaaffii ajiru wal fakkeessu sanaan booda deebii isaa yoo gaaffii kana isin gaafate jala isaa soba jedhee jira. Soba dhugaa jedhee deebii deebisee jira as jalatti. Kanaafuu gaaffii gaafatamtanii wal bira qabdanii ilaaluudhaan weebsaayitii kanarra galtanii deebii guutuu isaa argattu jechuudha. Gaaffii hedduu jira ka barbaade isin gaafata. Garuu gaaffii asirra jiraniin kanaan ala isin gaafachuu hin danda'u. Gaaffiilee asirra jiran kanaan ala gaaffii biraa isin gaafachuu hin danda'u jechuudha. Gaaffii gara 100tu asirra jira. 100 kana keessa 4 yookaan 3 isin gaafata. Kanaafuu isanni isin gaafate sanaan dhuftanii as keessaa barbaadachuu. Dhuftanii inni isin gaafate deebiin isaa maal akka ta'e gaafficha ilaallattanii gaafficha dhuftanii as keessa barbaaddattu. Deebiin isaa jaluma isaa deebii jedhee answer jedhee jira. Waan inni deebii jedhee asirratti isinii kenne kana 100% sirriidha. Achuma irratti deebifattu jechuudha. Kanaafuu wal bira qabdanii ilaaluu qabdu. Gaaffiin isin gaafate kana taanaan deebiin isaa soba jala isaatti. Is it fine to use someone else's content as long as already appear on YouTube? Content nama tokko yookaan video nama tokko nama video YouTube irra maxxanfate video isaa maxxanfatu ni taha jedhee nu gaafata. Hin ta'u soba. Kanaafuu deebiin isaa soba jedhee jira jechuudha jala isaa. The following items are not protected by copyright. Kan copyright dhaan hin eegamne wantoota armaan gadii keessaa kamii jedha. Deebiin isaa people isa jedhu nama isa jedhutti select godhattu jechuudha. Kanaafuu wal bira qabdanii copyright school gaaffii arfan gaafatamtan guutuu isa sirriitti deebisuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo isin copyright school irra seentan gaaffii 1 2 3 jedhee 4 akkanatti isin gaafata. Deebii isaa mata duree keessanii wal fakkeessaa deemtanii bakka amma isinitti agarsiisee deebii isaa ilaallattu select itti gootu. Dhugaa yoo ta'e dhugaa, soba yoo ta'e soba jedhaa deebiftu jechuudha. Barnoota copyright hordofaati sirriitti deebii isaa deebisuu qabduun isiniin jedha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.